Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya irraa kana keessatti gameechi siyaasaa qabsoo Oromoo karaa nagaa keessatti akka bakkalchaa ifee mul'atu obbo Baqqalaa Garbaa sagalee tibbana miidiyaaleerraan uummata dhageechisaniin hooggansa paartii KFO irraa of kaasuu fi mootummaa Ameerikaa gooluu galtummaa gaafachuu ibsaniiru. Gareen fiinxaaleeyyii Amaaraa gurmuun ilmaan Oromoo irratti haleellaa raawwachuuf sochii taasisaa jiru jechuun jiraattonni magaalaa Bishooftuu himuu fi kanneen kana fakkaatan qabannee dhiyaanne irraa bal'ina isaaf nu faana tura. Gameechi siyaasaa qabsoo Oromoo karaa nagaa keessatti akka bakkalchaa ifee mul'atu obbo Baqqalaa Garbaa sagalee tibbana miidiyaaleerraan uummata isaa dhageechisaniin hooggansa paartii KFO irraa of kaasuu fi mootummaa Ameerikaa gooluu galtummaa gaafachuu ibsaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa falmii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa wajjin gaggeechaa turaniin wareegama guddaa kan baasaa turanii fi ijibbaata qabsoo karaa nagaa biyya Itoophiyaa keessatti jirutti qabsaa ijibbaata godhanidha jechuun ni danda'ama. Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaan siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa godhaniin kan beekaman durataa itti aanan dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa biyya Ameerikaatti gooluu galtummaa gaafachuu BBCtti himan. Tibba kana biyya amma keessa jiran Ameerikaatti oduun sobaa boqotaniiru jedhu irratti odeeffamaa kan ture obbo Baqqalaan addatti gaafiif deebii BBC waliin taasisaniin haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaa qabsaa'uufis ta'ee akka dhuunfatti jiraachuuf yaachisaadha jechuun achumatti hafuuf murteessuu himan. Obbo Baqqalaan erga biyyaa ba'anii waggaa tokkoo fi walakkaatti yeroo siqu keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru jijjiiramuu kaasuun amma biyya sanatti deebi'uun barbaachisaa ta'ee natti hin mul'anne jedhan. Obbo Baqqalaa dabalatee hooggansi olaanaan dhaaba KFO ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda mana hidhaa turan mormii isaanii lagannaa nyaataa guyyoota dheeraa ture gaggeessaa turan. Sababa kanaattis qaamni isaanii miidhamee fayyaan isaanii yaachisaa ta'ee akka ture ogeeyyiin fayyaa isaanii gabaasaa turan. Obbo Baqqalaan bara wayyaanetti falmii karaa nagaa taasisaa turaniin wareegama guddaa hidhaa fi dararaa adda addaa dabalatee bara mootummaa Bilxiginnaas mana hidhaatti waggaa tokko oliif Jawaar Mohaammed dabalatee jaallansaa waliin hidhamuun lagannaa nyaataa yeroo dheeraa godhuun nama haga lubbuusaa gaaga'utti gatii guddaa sabasaaf baasedha. Obbo Baqqalaan yaada BBCf kennan kanaan haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru yoo ibsan namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefamu. Abbaan barbaade qabee nama hidha. Bakka buutee isaan nama dhabamsiisa. Hojiirraa ari'a. Lafasaarraa ni buqqa'a. Oromoon daangaan itti ce'amee manni irratti gubata. Fayyaan ibiddaan gubama. Namni ofiin boolla akka qotatee keessatti ajjeefamullee ta'aa jira jedhan. Itti dabaluun waajjiraaleen dhaabbilee siyaasaa guutummaa guututti cufamaniiru jechuudhaaf ni danda'ama kan jedhan obbo Baqqalaan sababa kanaatti sochii siyaasaas biyya keessatti gaggeessuun hin danda'amu. Kana keessattis lubbuudhumaan jiraachuuf haala nama sodaachisu keessa gahameera jechuun rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru daran hamaa ta'uu ibsuun murtee kanarra akka ga'an uummata isaaniif ibsaniiru. Gareen fiinxaaleeyyii Amaaraa gurmuun ilmaan Oromoo irratti haleellaa raawwachuuf sochii taasisaa jiru jechuun jiraattonni magaalaa Bishooftuu himan. Jiraatan magaalaa Bishooftuu aanaa biiftuu ganda kattaa migiraa jiraatan tokko akka himanitti garee fiinxaaleeyyii Amaaraa kunneen wal gurmeechuun bakka namni Oromoo kophaa jiruttii fi ofii itti baay'atanitti yaalii haleellaa meeshaa waraanaatiin deeggarame godhaa jiru jedhan. Jiraatan aanaa biiftuu ganda kattaa migiraa yaada isaanuu kenne tokko ganda kattaa migiraatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa meeshaa waraanaa fi maallaqaan wal ijaaranii yaalii ajjeechaa uummata Oromoo irratti godhaa jiru jedhan. Fiinxaaleeyyoonni kunniin abbootii qabeenyaa sabaan Amaara ta'aniin kanneen qindeeffamanii fi deeggaraman yoo ta'an yaaliin nama sabaan Oromoo ta'e ajjeesuuf yookiin miidhaa irraan geechisuuf yaalan guyyumaan dabalaa deemaa jira jedhan. Fiinxaaleeyyoonni kunniin sochii isaanii kana kan hammeechan torbaniin dura sakattaa tasaa mootummaan mana isaaniitti taasiseen meeshaa waraanaa seeraan alaa hedduu irraa guuruu hordofee akka ta'e eeruun kan poolisii nutti yaamee meeshaa keenya nurraa guursise Oromoodha qabata jedhuun akka ta'es jiraattonni himaniiru. Ganda kattaa migiraa keessatti abbootiin qabeenyaa sabaan Amaara ta'an kanneen garee kana maallaqaa fi meeshaa waraanaatiin deeggaraa jiran namoota akka Lammaa Kalala'uu fi Sannaa Ijjiguu Geetinnat nama jedhamu akkasumas Alam Asfaawasan, Kabboo Asfaawasan, Ayitanaw Gizaa'uu fi Shimallis Asfaaw namoota jedhamantuu fiinxaaleeyyii kanneen ijaaree uummatatti bobbaase jechuun jiraatan tokko himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanuma biiftuu ganda qooftuu jedhamuttis qindeessummaa abbootii qabeenyaa sabaan Amaara ta'aniin namoota Ubisheet Zawudee fi Girmaa Maammoo jedhamaniitiin humnootiin kunniin sochii hamaatti kan jiran yoo ta'u Baahiluu Tasfaayee, Taamiruu Maammoo, Warquu Yeshii fi Tasammaa namoonni jedhaman immoo deeggarsa maallaqaa fi loojistikii adda addaa gochuun kanneen garee fiinxaaleeyyii kanneen uummatatti bobbaasan keessaa akka ta'an maddi keenya biraa himaniiru. Ganda Godinoo jedhamuttis haaluma wal fakkaatuun fiinxaaleeyyiin duula Oromootti banaa jiran kunniin namoota akka Mokonnin Taglee, Abaatee Shawaayee, Amaaree Asraat Aschaaloo Kaasaa, Abbabaa Baqaaluu, Zawudee Alamaayyoo, Addis Maamiree fi Akaaluu Tsaggaan namoota jedhamaniin deeggaramuun uummata Oromoo irratti aggaammii hamaa gaggeessuuf akka jiran quba qabaachuu jiraattonni himaniiru.
Fiinxaaleeyyiin bifa kanaan meeshaa waraanaa fi maallaqa deeggarsaa abbootii qabeenyarraa argataniin Oromoo haleeluuf qophaa'aa jiran kunneen gaafa hagayya 17 bara 2023 ilma Oromoo Geetuu Nugusuu Ungushee jedhamu irratti ganda kattaa Migraatti guyyumaan yaalii ajjechaa godhaniin iyyassa jabaa fi birmannaa uummata naannichaatiin baraaruun akka danda'ames himaniiru. Namoonni dargaggoo Geetuu Nugusuu irratti yaalii ajjechaa raawwatan kunneen Asnaaqee Aggonaafarii fi Taayee Tafarraa Fiinxaaleeyyii jedhaman akka ta'es barameera. Eega guyyaa sanaatiin namoonni sabaan Oromoo ta'an bobbaa fi gala irratti yaaddoo nageenyaa qaamolee kanarraa isaanitti dhufeen shororkaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Humnoota kanneen uummanni poolisiitti himee yoo hiisiselleen abbootiin qabeenyaa garee kana duuba jiran maallaqaan akka hidhaarraa hiiksisanis jiraattonni himaniiru. Gareen Fiinxaaleeyyii Bishooftuu keessatti miidhaa uummata irratti gochaa jiran kunneen gurmuun waan sochaaniif lafa hojii fi geejjibaan imalanittilleen nama Oromoo yoo kophaatti argatan arrabsoo eenyummaa tuquu fi doorsisa adda addaas gaggeechaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni Fiinxaaleeyyii faannoof hin jedhan kan naannoo Amaaraatti nageenya uummataa jeequun labsiin muddamaa mootummaa federaalatiin irratti labsamee jiru torban darbe keessa dirree waraanaa gara qe'ee Oromootti jijjiiruuf sochii taasisaa jiraachuu ragaan sagalee miliqee ba'e fuula miidiyaa irra naanna'aa ture kan agarsiisudha. Sochiin amma magaalaa Bishooftutti Fiinxaaleeyyiin Amaaraa kunneen godhaa jiranis qaamuma waraana gara Oromiyaatti fiduu ta'uu waan danda'uuf uummanni Oromoo dammaqinaan qe'ee ofiis walis akka eeguu qabus dhaamameera. Haaluma wal fakkaatuun hidhattoonni faannoo sanbata duraa hagayya 26 bara 2023 eegalee daangaa naannoo Oromiyaa seenuun aanaalee Darraa fi Abbichuu fi Nyaatti haleellaa raawwachuu isaanii jiraattonnii fi aangoonni aanaalee kanneenii tibbana miidiyaaleetti himaniiru. Haleellaa hidhattoonni kunneen godina Salaalee aanaa Darraatti raawwataniin lubbuu namaa irratti miidhaan dhaqqabuun barameera. Akka aangawoonni mootummaa aanaalee kanneenii himanitti haleellaa hidhattoonni faannoo irratti banan kanaan gandoonni aanichaa daangarra jiran bakka tokko tokkotti to'annoo isaanii jala galuun ifoomeera. Warri faannoo kun karaa afuriin weerara eegaluu eeruun lola kanaan miidhaan qaamolee nageenyaa aanichaa fi hawaasa nagaarras ga'uun himameera. Tarkaanfii haleellaa hidhattoota faannoo guyyaa sanbata duraa ofirraa ittisuuf fudhatameen lubbuun hidhattoota faannoo 30 darbuu bulchiinsi aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa beeksisee ture. Weerara kallattii adda addaatiin daangaa Oromiyaa irratti gaggeeffamu kanaan uummanni hamma humna isaatti ofirraa ittisuuf kan yaale ta'us bakka humnoonni kunniin humna uummataati ol ta'anitti birmannaan mootummaan Oromiyaa taasise kan hin jirre ta'uu jiraattonni haleellaa Fiinxaaleeyyii kanneeniif saaxilaman komii himachaa jiru. Egaa hordoftoota keenya turtiin faanaa gootaniif hedduu galatoomaa jechaa odeeffannoowwan keenya har'aa kanumaan goolabna. Odeessaa fi xiinxala keenya kan siyaasaa olaantummaa seeraa mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan Oromiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiyeessinu akka isin dabarreef chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa jechaa hamma qophii itti aanuun walitti dachaanutti nagaa isinitti dhaammannaa horaa bulaa.